ሸገር ቲቪ madda odeeffannoo haaraa chaanaalii keenya ሰብስክራይብ ላይክ ሼር fi ኮመንት gochuun maatii keenya ta'a ሸገር ቲቪ darbe keessatti sagantaa yaadannoo boqochuu waggaa 11ffaa Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaatii fi eebba kitaaba seenaa Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa kan barreessaa Jamaal Ahmadiin barreeffamee ture wal qabatee sagantaa darbe keessatti haala sagantichaa waliigalatti isaa cuunfinee isin dhiyeessuu keenya yaadama. Sagantaa keenya har'aatiin immoo dhimma sagantaa guyyaa kanaatiin wal qabatee sagantaa sun maal akka fakkaatuu fi kaayyoo sagantichaa akkasumas qaamolee hawaasaa garaagaraa hawaasa gubbaatti hirmaatan eenyufaa akka ta'anii fi ergaawwan achi gubbaatti darban maal akka fakkaatu waahila kiyya ifaa gammachuu wajjin qabannee isin dhiyaanirra waan ta'eef gamanumaa akka qaama qalbiin hordoftan isin affeera. Ifa baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegdee barsaa. Akkuma mataa dura olitti ibsuuf yaaletti gaafa gurraandhala guyyaa 24 bara 2016 magaalaa guddittii biyya kanaa kan taate Finfinnee hootela Ilillii Internaashinaal keessatti sagantaa guddaan tokko gaggeeffamee ture. Sagantaan kunis sagantaa guyyaa yaadannoo boqochuu Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa waggaa 11ffaadhaa fi eebba kitaaba seenaa isaatiin wal qabatee barreeffame kan barreessaa Jamaal Ahmadiin barreeffame tu irratti hundaa'ee qophaa'ee mee kaayyoo sagantaa sanii irraa ka'uudhaan yaa'ee gallu marii keenyaa kaayyoo sagantichaa maal itti ilaalteeti? Kaayyoo sagantichaa atu irraa tuqxe sagantichi kaayyoo lama of keessaa qaba. Kaayyoon inni jalqaba guyyaa wareegamuu waggaa 11ffaa Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa yaadachuudha. Kaayyoon isaa inni lammaffaan eebba kitaaba Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo jedhu kitaaba kana eebbisiisuudha. Kanuma seenaa isaa irratti hundaa'ee barreeffamee jechuudha. Kanaaf guyyaan kun itti yaadamee filatamee akka ta'e waltajjii irraa ibsamee ture koreen ibseera. Guyyaa Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa Yamanitti wareegamee Oromiyaatti seenee biyyoo Oromiyaatti guyyaa inni dabalamee jechuudha. Guyyaa yaadannoo kanaa jechuun amma achirratti sagantaa san anis atis hirmaannee turre achirra wajjin turre sagantichi tokko guyyaa boqochuu kolmoo du'aan addunyaa kanarraa boqochuu Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaatii jedha. Garuu dhaggeeffattoonni fi daawwattoonni keenya kaawwachuu walii sagantaa isa irraa akka gaafa hubannetti guyyaan kun jechuun gurraandhala 24 guyyaa reeffi Sooressa Abbaa Gadaadhaa Yamanii irraa ittiin Oromiyaa seena kun immoo Itoophiyaa itti seene malee guyyaa inni boqatee miti. Haa ta'u malee immoo koree saganticha qopheesse guyyaa kana walitti qindeessanii gaafa yaadannoo akka ta'uuf bara baraan guyyaa inni Oromiyaa reeffi isaa seene gara bara baraan akka yaadannoo ta'uuf itti qopheessinee jira jechaadha. Dhaggeeffattoonni keenya hubachuu qabanii hayyee sagantaa sun eebba maanguddootiin eegale. Maanguddoonni eebba seeratti hirmaatan irra caalan kan waalan yookaan immoo jaallan Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa turanii ogaa eebba godhatan yookaan immoo eebba taasisan haasaa isaa achi gubbaatti haasaa irraa hubannee jirra. Mee dubboota maanguddoota irraa hubadde yeroo eebba sana eebbisiisan nagaa nuuf haa kennu biyya teenyaaf nagaa haa godhu Itoophiyaa nagaa haa godhu jechaa turan. Siyaasaa bara karaa kana keessatti immoo akka waan Oromoon Itoophiyaa hin barbaanne akka waan Oromoon jibbiinsa Itoophiyaa qabu akka waan kaayyoon jaarraa faan biyya tana diiganii Itoophiyaa tana diiganii ta'uu kan biraa ijaaruudhaan deemanii fakkaachaa haasa'amaa ture. Garuu maanguddoonni gaafasii jaallan Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaati Itoophiyaa nagaa haa godhu jechaa turan jecha isa kana maal irraa hubadde Oromoon haa ta'u kaayyoon jaarraa faa Itoophiyaa diiguu osoo hin taane jaarraa Itoophiyaa tokkummaa Itoophiyaa biyya tana ijaaruu akka ta'e irraa hubadde gama kiyyaan jechaadha. Gama biraatiin Oromoo tokko immoo wareegamtootaa fi qabsaa'ota Oromoo bilisoomsuudhaaf fi Oromiyaa bilisoomsuudhaaf qabsaa'aa turanii kufaniif du'aa godhanii maanguddoonni kuni
eebba isaanii keessattis jaaran akka hin tuune ibsuuf yaalanii turanii wantoota akkasii kanaan eegalamee jechaadha. Kabraa eebba irraa wanti tubatte addatti ni jira eebba maanguddootu irraa. Eebba maanguddootu irraa wanti nuti hubadde dhugaadhaan isaan maanguddoo eebbaati. Maanguddoon eebbaa akkuma aadaatti kan irraa eegamu biyyaaf kadhachuudha. Haa ta'u kaayyoo sagantichaa wajjin wal qabsiisanii maanguddoon duraan dursaa sooressa jaarraa abbaa gadaaf rabbi rahmata haa godhu jechuun eebbisan. Lubbuusaa goota kana lubbuun gootaa akka jannata galtu shakkiin hin jirtu. Anillee akkasumatti qaama dhuunfaa kootiin. Maaliif jennaan namni kun nama cunqurfamaaf qabsaa'ee nama qabeenya dhabee qabsootti seenee miti. Nama jiruu fi jireenya badhaadhina dhiisee miskiina cinaa dhaabbatee mirga Oromoo fi Oromiyaaf falmedha. Kanaaf lubbuusaa rabbii jannataan haa qananeessu jechuun eebbaan jalqabanii. Egas booda uummata hamilee guddaan xiiqii guddaan akkanatti guyyaa kana kabajee goota isaa yaadachuuf dhufe kana ilaalanii maal jedhanii Oromoo waan tokkotu sinirraa hafaa jedhan. Oromoo gootni keenya egaa wareegamee miti osoo lubbuun jiru goota keenya haa kabajnu ergaa jiru dabarsanii hamilee fi xiiqii uummataa immoo ilaalanii isin kana hoggulaallu jaarraan hin wareegamne jaarraan isinuma kanaa jedhan. Kabiraan maanguddoon isa waliin jaala qabsoo sooressa jaarraa ture tokko akka dubbatetti Abdullahi Moominaa namni jedhamu abbaa sooressa jaarraa abbaa gadaatiin siifis Ibraahimtu dhalate. Anaafis Ibraahimtu dhalate. Ibraahim kiyya diinatu qalata. Dhiiga Ibraahim kiyya ammoo Ibraahim keetu deeffataa jedhee raagee ture jechuudha. Gootummaa sooressa jaarraa abbaa gadaa keessa raagni illee ni jira jechuudha. Gootni akka Oromoof dhalatu mul'atni jira jechuudha. Raagni jira duruma. Jaarraan Oromoo bilisoomsuuf akka dhalatu dursee himamaa ture jechuudha. Otoo inni hin dhalatin. Kanaa akkasitti waan kana ta'uun irraa hubadhe jechuudha siin jedhe. Galatoomii eebba maanguddootatti aansuudhaan immoo haasawa sagantichaa yookaan immoo barreessa sagantichaa kan qopheesse hayyuu jabaa tokko goota beekamaa keessattuu nama faaruu alaabaa Oromiyaa amma jirtu barreessee yeedaloo ishii itti baasee dhalootaa kenne Muhammad Ahmad yookaan immoo Muhammad Qopheeti. Muhammad Qopheen haasaa barreessa waltajjichaa taasiseen jalqaba otoo haasaa gara eenyummaa fi gootummaa jabina sooressa jaarraa abbaa gadaa himuutti seenin kobii hawaasa irraa qabuun ka'e. Kobii caasaa mootummaa gaafas biyya bulchaa turaniin ka'e. Waggaa tokkoon baranaa warra Harargee bulchaa turan warra Itoophiyaa bulchaa turan komachuu irraa ka'e. Kobii gaafasiisuun maal irraa ka'ee jennee kan laalloo taate akka yaada isaa sanitti reeffa sooressa jaarraa abbaa gadaa galchuu danii. Reeffa galchuu maadhaan bitan akkuma jiraataa sodaatan goota isaa waa sodaatanii fi kan jiru dhiyeessaa turan. Du'aa isaallee waa sodaatanii fi akkuma jiraataa sodaachaa turan du'aa isaallee sodaatanii. Sooressa jaarraa abbaa gadaa jiraataa qofaa miti reeffi isaallee akka itti sodaachiseeti akka yemana irraa reeffi isaa as hin galle taasifame. Kanaaf caasaa gaafa jirtan caasaa gaafa akkana gochaa turtan sun hedduu sirriitti muufadhee jechaa kan ture jechaadha. Itti aansuun haasaa reeffaati taasiste keessatti maanguddoo eebbaa miti achi gubbaatti sirreeffama kennuuf Muhammad Qophee dubbate haasaa keetti akkam jedhe nama Abdullaa Moominaa jedhamu jira akaakayyuu jaarratti yookaan abbaa jaarraa na fakkaata. Anillee Ibraahim dhalaatillee Ibraahim dhalta
Ibrahim kiyya jaran nyaata. Dhiiga Ibrahim kiyyaa immoo Ibrahim keetu baasaa jedheeni kafala jedheeni akkasitti jaarran guma kafalii raaguu dura raageessanii guma kafal ta'ee guma baas guma kafalee jedheen. Inni biraan jaarran yoo qabeenya taate abbaan isaa qabeenyaan beekamaa akka biyyattiitti tujaarota gaafa jiran keessaa nama qabeenya guddaa qabu. Yoo barumsa taate nama barumsa baratee leenjii adda addaa illee fudhatee bara leenjii barsiisummaa fa'aa nama fudhate. Kana hunda dhiisee osoo bashaashee jiraachuu danda'u, osoo bashannanee jireenya isaa gaggeessuu danda'u, osoo qabeenya abbaa qabatee too'ii hojii adda addaa baratee haga biyya alaa deemuu danda'u, aayilakki qabeenyi kophaatti qabu, qabeenyi maatiin kiyya kophaatti qabu. Gabrummaa saba kiyyaanatti hin caaltu, ani ilma saba gabroomiti malee ilma abbaa qabeenya qabuutii miti jedhee gara qabsootti seenee jedhe. Murannoo fi kutannoo jaarran qabu agarsiisaa jechaadha. Inni biraa akkaataan guddina isaatii fi akkaataan keessi inni itti guddate, hawaasni inni keessatti guddate keessattuu manuma abbaa yoo fudhanne jaarran dhaaba amantii musliimaa ka oromoota musliimaa qofaa ijaaree jiru tokko kijiba taasisuu kan danda'u, holola akkasii kijiba taasisuu kan danda'u abbaa isaa nama qabeenya qabu gaafa mootii biyyattii kan ture Haayile Sillaasee gaafa Gabireelii deemee ture galu Haayile Sillaasee Gabireelii waggaa deemu kan kiristaanaa mana abbaa isaatti mana musliimatti goree nyaata nyaatee deemaa jechaadha. Jaarran kan keessatti guddate. Jibbiinsa kiristaanaa, jibbiinsa amantii kaayyoo amantiidhaan ijaaruu, kaayyoo amantiidhaan qabsoo gaggeessuu akka hin qabne innummaan kun fakkeenya tokko namaa ta'a jechaadha akka hubannoo kiyyaatti. Mee ati hoo haasaa amma qopheessa irraa wanti hubatte yoo jiraate bal'inaan nu ibsi. Walumaa galatti haasaa Maammed Qophee itti dhufna. Haasaa Maammed Qophee dura waltajjichuutu maal fakkaata seetu tokko irraa dubbachuu barbaade. Waltajjichuun dhugaa dubbachuuf waltajjichi waltajjii damboo baqameessa, waltajjii buruja qabu, buruja toluu jechuu beektamu sakkaatu bahaa dhiyaan kaabaa kibbaatti Oromoon bakka jiru dhufe. Bakka taa'u dhabe galmi sun guutee namni bakka taa'ullee dhabe bakka dhaabbatullee dhabe. Kana gubbaatti haamileen uummataa miirri uummataa yeroo sana ture baay'ee nama marara. Oromoon hangam goota isaa akka kabaju, Oromoon hangam goota isaa akka jaalatu waltajjii sanatu ibsa ture dhugaa dubbachuuf. Gaazexeessaa Anwaar Kaliil waltajjii baay'ee akka inni gaggeessu ni beekna hundi keenya. Uummata kana akkana ilaaleeti yaa Oromoo jedha. Ani waltajjii hedduun gaggeessee waltajjii akka har'aa miira kiyya na tuqe garuu hin argine akkasitti dhugaa bahe. Kanaaf waltajjii sanarratti namoonni argaman aangawootni mootummaa federaalaa fi Oromiyaa irratti argamaniiru gurguddoon jechuudha. Akkasumas abbootiin gadaa, abbootiin amantii, qeerroo fi qarreen namni hafeen jiru. Qabaattonni dureeyyiin Oromoo bakka garagaraarraa, dhaabbilee garagaraarraa, NGO'n garagaraa namoota Awustiraaliyaa irraa dhufanillee baay'ee argina jechuudha. Biyya alaarraa illee kan dhufan, godinoota irraa illee kan dhufan jiru jechuudha. Kanaaf waltajjichi waltajjii akka malee milkaa'ee jechuu dandeenya. Eebba kitaabaa amma duras yeroo baay'ee ani dhuunfaa kiyyaan isinan hirmaadha. Eebba kitaabaa irratti illee nama hammas ga'u ba'u argee hin beeku. Hamileen uummataa baay'ee dinqii ture. Walumaa galatti asirratti akkuma teettee haasaa akka taasise Maammed Qopheeti jalqaba kan ittiin baname jechuudha. Eebba maanguddootti aanee. Maammed Qophee yookiin Maammed Ahmed Qophee dhiifama waan jaalannuuf kabajamoo maarree hedduu ani jedhe Maammed Qophee onnee keenya keessa nama jiru hundi keenya. Haasaa Maammed Qophee dammarame haasaan isaa. Waa'ee jaarraa abbaa gadaa immoo ibsuun bahara waraabuu jechuudha.
bahara guddaa takka galoo galaanaa takka irraa waraabuu jechuudha. Waa'ee jaarraa abbaa gadaa ibsuu nama dhiba. Maammed Qophee immoo haasaa danda'a. Waa'ee saba kanaan beeka. Jaalala saba kanaan qaba. Artistikiidha yeroo baay'ee yeroo ibsu dubbiin isaa giraafik ni mul'atti. Akkasitti akka teebilii kana qaqqabannutti haasaa Maammed Qophee harkaan qaqqabattee ilaalla. Inni mi'ooyitii ni bareeddi. Har'a maaluma haasaa jedheen eegan gama kiyyaan jechuun maaliif waa'ee jaarraa immoo qaamaanis ni beeka. Ni jaallata, hundi keenya ni jaalanna. Maaluma dubbataa jedheen laale. Akkana jedhe. Gurmeessa qabsaa'ota kan laallu kana hunda kadhalee jedhe. Mootii kaannisaa ka hundi jaallattu jedhe. Fakkeenya cichoominaatii jedhe jaarraa abbaa gadaa. Gaaddisa tokkummaatii jedhe karaa reefu jette sana. Garaagarummaa amantii maarree ka jedhu sun hora. Yeroo hundumaa hololli kun eessaa madda? Oromoon ka beekuu qabu. Hololli eessaa madda? Jaarraa abbaa gadaa gootummaa isaa diinni ni beeka. Nu caalaa diina beeka goota keenya yeroo hundumaa. Kanaaf goota kana maqaa balleessuun dirqama diinaati. Maaliif namni kun sooressi jaarraa abbaa gadaa maquma saaraa yoo fudhanne reefu maal dubbanne waa'ee raagaa dubbanne. Raaga abbootii amantii fi sirna gadaattis raagatu jira. Namni kun akka dhalatu, hoogganaa akka ta'u, liidarii jabaa akka ta'u, gumaabaas Oromoo akka ta'u akka ta'etti kanatti duraanuu raagni ni jira jechuudha. Fiigale. Diinni immoo dabalataan gochaan nama kana argaa jira. Kanaaf olola irratti oofu. Numarratti waan isin jechuu barbaadu bakka kanatti. Jechumti sooressa jedhu kun maali? Sooressa jechuun maal jechuudha? Jechi sooressa jedhu afaan Oromoo keessatti bakka guddaa qaba. Afaan Oromoo yeroo baay'ee deep inside dhaamsa qaba. Afaanota addunyaa kanarra jiran gara 7,000 ta'an keessaa afaan Oromoo wanti adda isa godhu deep inside ergaa qabaachuu isaati. Dhaamsa qabaachuu isaati. Afaanota addunyaa kanarra jiran keessaa afaan lafarra ture afaan Oromoo. Baay'ee lafarra ture. Baroota miiliyoonota lakkoofsise jechuudha. Kanaaf sooressa jechuun afaan Oromoo keessatti nama qabeenya qabu jechuu qofa miti. Sooressa jechuun maalirraa maddaa? Fakkeenyaaf sooressa loonii yoo jenne kaloon dura deemu beektamti yeroo hundumaa loon yeroo bahan yeroo galan kaloon dura deemu mataa loonii jechuudha. Waraabessi illee diinni illee yoo dhufe jifatee ari'u bineensa illee ka ari'u yeroo inni boqotu kaloon boqotan yeroo inni ka'u kaloon ka'an. Sooressa namaa yoo jenne immoo hoggana gosa hoggana biyya jechuudha. Kanaaf sooressa jechuun afaan Ingilizii isa leader jennu jechuudha. Leader, not boss. Boss yookiin halakaa isa jennuu miti. Hoggana jechuudha. Hoggana. Hoogganni ka ofiif godhee si garsiisu. Role model. Being an example jechuudha beektee. Kanaaf namni kun liideriidha jechuudha. Akka fakkeenyaaf afaanota amantii keessatti Musee yookaan immoo Muusaa jedhama. Akkasi jaarraa abbaa gadaa jechuun sooressa jedhuun Oromoon leader yookaan immoo hoogganaa jechuudha. Asumaan dabalee waa'ee sooressaa kana hubachuuf hiyyeessa jechuun maalii ka jedhu immoo barachuun barbaachisaadha. Hiyyeessa jechuun maali? Hiyyeessa jechuun nama mul'ata hin qabne jechuudha. Hiyyeessa jechuun nama mul'ata hin qabne jechuudha. Sooressi jaarraa abbaa gadaa nama mul'ata qabu. Namni amma isaa mul'ata qabu biyya lafaarra hin jiru. Waa'ee sibiilnaa isaa kaasne yookiin waa'ee eenyummaa isaa kaasne tarii mata duree yoo qabaanne gara sanatti haasofna. Yoo na hayyamte waa'ee eenyummaa jaarraa waa jechuun barbaada. Eenyummaan jaarraa maal fakkaata? Jaarraan nama mul'ataati. Nama mul'ata qabeessa. Akkuma raagduun Oromoo dubbate sun Rabbiin yookaan Waaqayyo mul'ata bilisummaa Oromoo isa keessa kaa'e.
mul'ata biyya Oromiyaa jettu kana isa keessa kaa'e. Seenaa Oromoo keessatti qabsoon Oromoo jaarraa kurnaffaa keessas ture, 11ffaa keessas ture, 12ffaa keessas ture, 13ffaa keessas ture. Hanga Minilik dhufutti hanga sitti qabsoon ni ture. Kun hundi jaarraa dura. Kana jechuun Oromoon biyya isaa of ittisaa ture. Diinarraa lolaa ture. Bara mootii lammiillee akkasumatti akka jaarraa bagara liideroonni jiran turan dura. Garuu bifa qindaa'een bifa jaarmiyaatiin ijaaramee miti kafalmataa ture. Namuu bakka jiru falmataa ture. Qindoomina qabu kan Minilikiin Oromiyaa qabsiise. Bifa qindaa'een hin falmanne Oromoon. Namuu ni lola garuu bifa qindaa'een hin ture. Jaarraan garuu bifa qindaa'een maal jechuu barbaadeen biyyumti Oromiyaa jennu kun dura sammuu isaa keessatti uumamte. Lafarratti tun uumamin sammuu jaarraa keessatti uumamte. Bilisummaa Oromoo kan jedhu kun sammuu jaarraa keessatti uumame bifa gurmaa'een. Kanaaf jaarraan abbaa mul'ata Oromiyaa, abbaa mul'ata biyya Oromiyaa jettu kanaati jechuudha. Kanaaf gaatoofi dhugaadha. Haasaa Maammed Ahmed qopheedha. Akkuma tumitti akka kabajamu maarree obbo jechuun jaalala onnee keenya keessa waan jiru jaalalaa qabnu akka hiriyaatti isa waamna. Hayyuu keenya, beekaa keenya, goota keenya, gaazexeessaa keenya illee gaazexeessaa beekamaa illee haasaa isaatti aanuudhaan hooggantoonni mootummaa olaanoon warri waltajjii isa gubbaatti hirmaatan kan dubbatanii jiran jechuudha. Isa dura garuu jaalan jecha tokkoon beekama. Duumessa nama naayii. Jecha kana yoom jedhe beektaa? Isaanii qabsootti jiru qabsoo tana fakkeessanii maree la'aa hidargiin fideen tokko kinoo lafa warra abbootii lafaa harkaa fuune qote bulaan afirreefi qabsoo yaaftuu garan tuni waan kijibaa duumessa nama naa duumessi yookoon ni roobaa yookoon roobuu dhiisa. Qabsoon turillee yookoon dhugaa taate yookoon dhugaa ta'uu dhiisuu malti kan isaanii tuni kana nama nyaachaa ture jechaadha. Dhimma kanaa wal qabatee. falaasama akkasii qaba. Falaasama akkasii qaba. Falaasamni biraa immoo seenaa ofii abbaan of hin himne ormi namaa hin himuu kan jedhullee ni dubbata. Dhugaa of himuun afaan qofaa miti. Gochaan of himuu seenaa kee. Gochaan agarsiisu yoo ati kun agarsiise ormi namaa ni agarsiisa. Fakkeenyaaf gootummaa jaarradhaan qabsoon gaggeessaa ture. Seenaa sadan yoo Oromoon inni rakkachaa fi ture sun yoo Oromoon inni qabsaa'aa fi ture sun akka eeggadda agarre kanatti akka sagantaa san gubbaatti agarre kanatti ol fuudhee seenaa isaan himne sabni biraa yookaan qaamni biraa dhufee tooyi jaarran nama akkasiiti jedhee nuu himuu hin danda'u jechaadha. Seenaa ofii abbaan of hin himne ormi namaa himuu kan jedhu jechaadha. Inni biraa akkuma bakka kanatti waa dabaluu barbaadu. Ormi namaan himu yoo himellee gaarii himu. Tokkoffaa yoo himellee gaarii himu. Lammaffaa ormi seenaa kee si galee orma gaafa inni keessaafu diinni laala akkuma mareef jenne hojii manaatti kenna uummataaf vaayirasii facaasaa jiru. Jaarraan nama akkasiiti jaarraan nama maaliif jabina jaarraa dursee hubateera. Dhugaa kee hin himu yoo himellee gaarii himu hin beekuusi. Afaan kan beeku, aadaa kan beeku, falaasama kan beeku. Falaasama jaarraa egaa kaasite waa jechuun barbaada. Ani baay'ee yeroo baay'ee dhugaa dubbachuuf namni hamma jaarraa xiiqiin isaa na keessa seene nallee madaalu hin arganne. Dabalataan Hussein Bunee yaadadha sirnaatti malee. Jabinasa wal fakkaatu jira. Maal jedha fakkeenyaaf falaasama gaafa inni maal jechuudha? Falaasama jechuun waa lama of keessatti qabu. Tokko addunyaa kana kallattii ati ittiin ilaaltu
Angileettiin ilaaltu jechuudha. Lammaffaa amantaa jabaa ilaalcha kee irratti ati qabdu jechuudha. Addunyaa kana akkaataan jaarraan ittiin ilaalu absurdii adda. Murannoo guddaa of keessaa qabu. Hubannoon isaa hubannoo sirriiti. Maqmaqsarra ulfaata bara. Wanti inni haasa'u maqmaqsarra ulfaata. Fakkeenyaaf Jaafar Alii wajjin intarvii inni gaggeesse amma dura ilaaltee jiraatte akkana jedha. Namni gabrummaa jala jiru si galee akka dibichaati jedha. Dibicha yeroo inni humna qabu ittiin qotattaa jedha. Si galee ittiin qotattaa humna isaa jedha. Yeroo barbaadde immoo qalattee nyaatta jedha. Si galee yeroo san fixatte immoo gogaa isaa irraa baastee kophee godhatteeti irra deemtaa jedha. Akkaataa inni ittiin yaadu adda. Completely eenyurra. Maqmaqsarra ulfaataa kan hin siiqeessan. Akka biraatti immoo gabrummaa jala namni jiru jedhe akka sareetii jedhamas. Saree gaafa barbaadde hiitee keessaa jedhe. Gaafa barbaadde immoo waan lubbuu isaaf barbaachisu qonxortee kuttee kennitaaf. Namni gabrummaa jala jiru qabeenya isaa nyaatu akka sareetti. Hidhaa keessa jira. Qabeenyuma isaa kana Oromatu qunxuree kennaafi. Waanuma jiruuf jireenya keenya keessatti jaarraa tokko oliif argaa turre jechuudha. Wanti inni haasa'u jecha gabaabaan. Kanaaf falaasama isaa adda. Jaarraa immoo maaltu gootota kaanirraa adda isa godhaa isa jedhamu haalaallu. Gootota baay'ee qaba Oromoon dhugaa. Uumamaanis Oromoon goota. Jechuunti Oromoo jedhu iyyuu hiikkaan isaa gootaa warra jedhani jiru. Goota baay'ee qaba. Jaarraa maaltu adda godhaa jedhee gaafa laalu namni baay'ee nama fakkeenyaaf yoo rakkate bara namni hundumtuu yoo rakkate yoo rakkoon itti dhufte qabsoof ni qaba. Fakkeenyaaf beelli tokko itti dhufe Piraayim Ministeer Abiyyiin yeroo tokko paarlaamaarratti dhiyoo kana maal jedhan afaan Amaaraan jedhan beelaani seerri hin jiru. Tariboo higgi የለም ተርቦ ህግ የለም ዋይ ገለው ገላናራት ካሰኒ ታሳን ኢትዮጵያን ሲጂ ከሰንተ ቤሎቴ ይዮምቴ ሴሪ ሴራ ዱኛ እንጂ ገለቶ ሴራ ዱኛ እንጂ ትክሲቱ እንጅሩ ሄደ ማለትቹ ዱጉማ ዮይ አማበቂኛ ወራበሰ ፍሩ ወራበሲ ደበስ ኡማማ ኡምና ቀባመለ ደበስ ሱት ኩኒ ገሩ ዮ ከራበው ደበ ዮ መደሲት ሱት ሄደ አከማን ጉዶን ጉደቶት yoo kutateechu mala dhabnaan fala dhabnaan namni akkas uumamni nama yoo beele yoo rakkate qabsoof ni ka'a. Si galee jaarraan garuu akkasu beelee miti kan qabsootti seene jaarraan. Akkuma ta'eef dubbattu abbaan isaa dureessennaan isa badhaadha. Sanuu nama aangoo guddaa qabu. Innis nama barate miindaa mataa isaa qabaa qabeenya abbaa isaas. Dachii jedhi qabeenya jedhi garatti deebisu warra wallaale tujjaarummaa keessaa abbaan isaa. Inni kun baratees miindaa nyaachuu danda'a barumsa barateera. Barsiisummaa isaa dhiisee maal godhe? Hiyyeessotaafan abukaatoo dhaabbadha jedheeti mana murtiitti ofumaaf dhaabbate tola hiyyeessotaaf tajaajila kennaa ture. Ilma dureessa akkasii ta'e iji isaa eessa jira? Qabeenya irra hin jiru. Hiyyeessa Oromoo isa rakkatu, isa gabrummaa jala jiru, isa ergaramaa jiru kan gabrummaa jala baasu barbaada. Amaloota fi karabbillee jaallatu yaa goota kan irraa adda baasa. Adda isa baasa. Gootummaan isaa rakkatee akka waraabessa jenne sana. Utaalee waan itti seenu miti. Beela'ee kanarra du'uunaa wayyaa jedhee miti kaseen. Shaggar TV madda odeeffannoo haaraa chaanaalii keenya ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ፊ ኮመንት ይጎቹን ማቲ ኬኘታ ሸገር ቲቪ